السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا فاميلي وروتو ويلكام أشرم خركفوني هند كيسانو على في كيسا تكا قدوس جنة نجين كيسنا ككبو هند كيسانو سننجد وردفتوتا كيا إيجا ورون هنك أمان وردفات ورتا يوتيوب channel كيا لايك شير سبسكرايب كومنتين قلتو ما هند كيسانو قلن كيسان دجاها تاو akkasuma komantii fi yaada keessan assaabaa fi yaada keessan waan barbaadan barreessaa akkuma seentanii like share gochuun eegalaa warroon haarawaa taatanillee maatii naaf ta'a jechuun affeeraa kiyya isinin jedha. Egaa hordoftoota kiyya kanarrallee haasaa isinitti guddisu eega kana jedhee nagaya akkuma argitan raachuu obboleettii isaa hawwii viidiyoo isaaniitirraa dubbadhaa maalirraa dubbattaa viidiyoon kan kee maalii jechuun keessanii naafuu viidiyoon kiyya gammachuun nama tokko yoomu gammachuu kiyya raachuu baga gammaddee waaw hedduu isinirraa bareedaa hedduu namatti toltanii gammachuu kenna raachuu obboleessa kenna baga gammaddee ammallee rabbiin umrii dheertuu waliin isinii haa kennu. Gammachuu obbolummaan obbolummaan namni wal argate waggaa dheeraa walirraa ture. Baga obboleettii tante argatte ammallee isinitti haa tolu gammadaa jiraadhaa. Baga wal argattanii baga obsaa waggaa dheeraa booda obboleettii tante argattee gammaddee waaw obboleettiin tante illee hedduu bareeddi. Isin lachuu obboleewwan lamaan hedduu bareeddanii baga gammaddanii ammallee waa hundanuu rabbi isin haa gammachiisu. Namni obsee jedhe gaaf tokko gammachuun dhabu hordoftoota kiyyaa namoonni obboleessa keessan dhabdan obboleettii keessan dhabdan keessumayyuu yeroo hedduu namni obboleessa ofiitirraa yoo ture obboleettii ofiitirraa yoo ture haati ilma ofiitirraa yoo turte wal yaadanii wal hororanii waggaa dheeran booda rabbi giddiin qabu wal nama agarsiisaa. Isin hunda keessan rabbiin akkanatti wal isin agarsiisna haa gammachiisu. Hedduu bareeddii obboleettiin raachuu ammallee gammachuun kan kee itti haa fufu. Gammachuu kan keenullee sochiin qooddannee gammachuun nama kamiitu gammachuu kenna. Baga gammaddanii dachaa irra deebinee ammallee baga gammaddanii raachuuf hawwiin obboleewwan lamaan amata dheeraaf walirraa turtanii baga wal argattanii obboleessi gaariin akkanatti nama barbaadee waggaa dheeraa obboleettii tiyyarraa ture jedhee turiinsa keessa wal argatuun baay'ee akkana wanni nama gammachiisu hin jiru. Dhugaa akkuma ati gammaddetti nullee sii gammannee baga argatte obboleettii kan keessiin jenna raachuu gammachuun keessan gammachuu zalaaqiyaa ammallee isinii haa ta'u. Hedduu namatti toltanii hedduu simboo qabeessa obboleessa simboo qabeetti obboleettii isin lachuu hedduu isinirraa bareedaa uffanni aadaallee isinillee hedduu bareeddanii jiraadhaa ammallee gammadaa ammallee itti fufaa gammachuun keessan itti haa fufu. Isheen jenna raachuuf hawwii obboleeyyan lamaan hedduu gammadee ani gaafa baga gammadde raachuu obboleettiin isaa gaafa boolee dhaqee simatu gaafa sanitti haalli natti mijoofnee viidiyoo irraa dalaga jedhee amma gizima nama mijaa'etti viidiyoo irraa dalaganii namoonni baay'een akkuma beekamu viidiyoo irraa dalageetiin hin jira. Amma ani suuraa kanarratti suuraa hedduu an argee fi gammachuun kan kee raachuu akkuma itti fufetti jira. Ammallee gammachuu siif haa dabaluu siif obboleettii tante jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa gammachuun raachuu gammachuu kenna baga gammadee raachuun ammallee gammachuun isaa itti haa fufu. Obboleettii ofii argachuun waan guddaadha. Egaa amata dheeraa obsanii soqanii rabbii kanatti yoo obsan wanni isarraa dhabame hin jiru jechuudha. Nummoo hin jarjarraa obsan qabnu rabbi obsee nama waan itti cinqamee waggaa dheeraa irraa ture san nama itti milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Akkuma raachuun obboleettii ofii waggaa dheeraaf obsee barbaadaa ture argate kana baga rabbiin obboleettii isaaf argamsiisee hedduu nama gammachiisaa hedduu namatti tola. Ammallee akkanumatti rabbi isaa haa gammachiisu.
homa kamiinuu waan isa jalaa dhokate waan isa yaachisu kamiyyuu rabbi isaa gammachiisu nama kamiyyuu haa gammachiisu nama obboleettii ofii dhabe obboleessa ofii dhabe gammachuu isaanii dachaa rabbi akkana milkeessee haa gammachiisu. Kasii hordoftoota kiyya baga gammadeeraachuun gammachuu isaa anillee hangama gammade sagalee irraa waraabee viidiyoo kiyya kaardhaa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanatti hordoftoota kiyya gammachuu raachuu hundi kennaa walumaan agarree walumaan qooddanne kana fakkaata itti haa tolu ammallee gaa hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya laayikii sheerii koomentii barreessuun yaada keessan hin dagatina isiniin jedha akkuma seentaniin laayikii itti roobsa hanga viidiyoo biraatti qabadhee isinii dhufutti akkasuma gorsaa fi yaada garagaraa akkasuma gammachuu akkasuma waan hedduun ni hojjedha kanaafuu hamileen na jajjabeessaa arrallee isintu na jabeessi asiin nagaye kaf durallee inshaallah rabbi gaditti sunumatu jira ammallee jabaadha sabskraayibii 300 ga'uu kaane inshaallah yaa rabbi jedhee amma 260 irra geenne 260 irra geenne jajjabaadha viidiyoo kee jalqabarraa hanga xumuraa daawwadhaa walaa jajjabeessinuu isiniin jedha hundumti keessanuu yoo wal jajjabeessinee bakka guddaa ga'uu dandeenya kanaafi anis maatii isiniif ta'a isinillee maatii naaf ta'a warroota subscribe gootan jabaadhu jedhaatii komentii jalatti barreessaa achumaan yuutuubii keessa argadhee maatii isiniif ta'a.